بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليان كي يكن إسلاما كبكون ديرتن كقالي جالتمو رقا في رحمن ربي سنبره جراتو سنوجنا جراتو فيديو صدفة واي ذكري ربي يادتشو ربي أوفي ذكرو ربي أوفي غلطي فتشو ربي وفيت dhiyaachuu zikrii kanaan yeroo hamtuu dalagan hamtuu namni dalaguu yaadu yeroo hamtuun isa dura dhuftu rabbii yaadatanii hamtuu sanarraa dhaabbachuu zikrii jechuun sana jechuudha. Sanirraa viidiyoo sadaffaa viidiyoo gabaabaa yoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irraa akka bu'aa buufattu si godhe nama biraallee sheer godhi akka namni bu'aa irraa buufatee nu hundinuu khayrii irraa argannu warra isaaf jecha waan dubbadhu sanii kan dubbadhu sanii kadhatis ka dhaggeeffattu rabbiif jecha dhaggeeffate namuu bu'aa rabbi biraa irraa argatu rabbi nu haa godhu warra isa zakkaree isa biratti sadarkaa guddoo argatu rabbi nu haa godhu. Bu'aan zikrii bu'aa hedduu akka qabu lakkaa'amee kan dhumne kan hin beekneef kan hin beeknu gidduuttu rabbi yaadachuun rabbi zakkaruun bu'aalee hedduu qabachuudha. Kana gana hin jedhamne kan lakkaa'amee hin dhumne. San keessa hanga tokko viidiyoo dabarte keessatti dubbadheen ture arrallees namarratti uffachuudha. Annahu yurithu dhikra Allahi ta'aalaa lahu namni rabbii ofii zakkaru namni rabbii isaa yaadatu namni rabbii isaa galateeffatu namni du'aa'ii kadhatu namni qura'aana qara'u namni istighfaara godhu namni salawaata nabii irratti buusu hundi kun zikriidha jechuudha. Maal argata jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maqaa isaa dubbachuu rabbii si dubbata jechuudha. Rabbii guddaa mootii dachiif samii sumaa miskiina bakka tokko taa'ee namni quba hin qabne ati teessee zikrii jettu rabbiin achi gubbaa si dubbachuun barni imaan kana waliin ni jira. Subhaanallah. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jedhe? Fadhkuruunii adhkurkum suuraa baqaraa keessatti na yaadadhaa isin yaadadhaa jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Rabbiin si yaadachuun rabbiin si dubbachuun ni'imaa xiqqaa miti jechuudha. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. أصوص لا ذكري بؤال ذكرين ربي يارجون أبو كيسا كان مقفتئ توكتي ما كان قفتئ وان بؤان براون جيران نتي كنو قهار أسلاجي بقمت قهار أسلا. وقال صلى الله عليه وسلم الجمال ربي وانجري فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى والربي سارا نوفو دي سكيست حديث القدسي حديث كزيكون ربي مال جدي قال تعالى ربي نولتيني جدي يا ابن آدم يا إلمان آدم هندو ما دبتك ربين ألا بديرتي هند يا إلمان آدم إذا إن ذكرتني في نفسك يو أتلبوك كيستنا يادت يو أتلبوك كيستنا ذكرت يو أتلبوك كيستنا ذكرتنا يادت ذكرتك في نفسي لبوك كيستن سيادة سنجة ربي سبحانه وتعالى وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم يو أمتا جمعة كيست جروبي كيست نما كيست سين يادت نذكرت أنيس جماعة نما كيست سين يادت سنة أمت جماعة كيستنا يادت الرج عالن كيستن سدوبة دجاج ملايكو تجول سبحان الله ممكن كميد وإن دنوت مني شبرا يو أتنتري أتجي ربين تاكو توكو يو ندي أتي دنوت منك ذراعا أنمو أمتكون سدي أدجاج ربين يو تتكو غوتي بدسين سيمورا چوبا ربين أتمان تكو تتافدو ذكر ربي كان كيستي تتافدو ربين مو سني أول سيف قرأتشودا سوابني نسيك إنه قد قرأتشودا قرأني نسيف كأنه بتاعه وإن دنوت مني ذراعا يؤتي الأمة تكونت ريات تتافي كانت تدبل تجول مالي بري ذكري قوتشون من جبارة إبادة قوتشون جبارة قرمي كان ديني نتي مرسيج رجول دينا كان ظاهرا كان آمي دير دينا كان نجاهنا قرر كما hundaan nun marsee akka nu rabbii keenya yaadanne akka nu rabbii keenya zakkarre nu godhu nafsiyaan keenya diina keenya sheexanni diina keenya shayaaxiin al-insiin nillee ni jiran diina keenya duniyaan akkasi
gara meeqaan sitti marsee jira akkati rabbii kee yaadanne akkati rabbii kee hin zakkarre gara hundaan nutti marsee jira jechuudha. Kanaaf rabbiin yeroo ati tattaafattee qabsoo gootee kana hunda keessa baatee gara rabbii keetti yooti dhundhuma tokko natti dhiyaatte jee rabbiin danawtu minka baa'an ani immoo harka laman sitti dhiyaadha bal'ina harka lamaa kana sitti dhiyaadhan jechuudha rabbiin subhaanallah rabbiin arjummaasaa atummaan lubbuu keetiif yaadi mee atummaan irribaa ka'e dammaqii rabbii kee yaadadhu hamtuu keessa jirturraa bayi gurubbii hamtuu takkiis jama'aa saahibota hamaa waan hamaa malee wajjin hin haasofne rabbii yaadanne sana keessaa bayi of jijjiiri wallaahi rabbiin sirraa jijjiira jechuudha imaanaan rabbiin si guuta وإن أتيتني تمشي يوتي ديمانا دفت جي ربين يو ديمانا دفت أتيت إليك أهرول في قانس الدفسين جي ربين سبحانه وتعالى حديث صحيح كيسات صححه الألباني وفي صحيح الجامع إمام الألباني صحيح جي انجي شو حديث كان حديث أجايبات بوا ذكرين كبرى كان شو ربين سيذكروا ربين سيادة شو أما اللي بوان ذكرين كابو كان برامالي أنه يورث حياة القلب جرين قلبي سيف كنتشون نمني بريو قلبين دوتي قلبي كيسا تارا قلبين كبان روحين سا يودو تجرات بوان كابو شو قلبين دو تجرات قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية وانجد الذي الذكر للقلب ذكرين ربي يادتشون قلبي داف مثل الماء للسمك akka bishaaniiti jedhe kalluunaaf qurxummiidhaaf bishaanni kalluunaaf akkam jira qurxummiif akkam jira jechuudha yoo kalluunni bishaanni kalluuna keessaa qurxummii yoo kalluuna kalluunni yoo bishaan keessaa fuudhan oggasuma du'achuu bara atis yoo zikirii dhabde lubbuun kan kee duute jechuudha zikirii rabbi irraa fagaanna salaatii zikirii قرآن قرأون ذكري ربي دي فما قافتشون ذكري نبي محمد صلى الله عليه وسلم رتر عمد بوسون ذكري ورى ذكري كانوا قلتشون عند ربي نحاقلون فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء وانجل شيخ الإسلام ابن تيمية أكم تاجي قرطمين تكيس كالوني يرو بشان كيسافوران أكم تا حالسا ندو أيجور أتس لبون إلمنا ما كن يود ذكري ربي الرافقات yeroo hunda daanguma rabbii tarkaanfachuu ta'e zikrii rabbii yaadan rabbii ofii yaadan rabbii ofiin sodaanne akkam ta'a akkuma kalluunni bishaan keessaa bahe ta'u san taatechuu lubbuun ilma namaa kun annahu quutu lilqalbi amallee bu'aan kan biraa maali zikrii rabbii yaadachuun nyaata qalbiiti nyaata qalbiiti فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته يرو لبون المنما قلبين المنما ذكر ربي الأبد ذكر ربي الرافقات ذكر ربي الراقوق الدمال تاتي وننتا وأكما يرو قامني نياتا أبتا أتاتي يرو برك آمني نما كن نياتا أبكمتا ويا تكوني بيلوفت ويا لمتا بيلت محمد قامني إرتا ديم osuma jedhuu namni kun qaamni irratee goggogee du'achuudha akkas taachuu lubbuunis kanuma silaa namni kun zaahira kana jiru lubbuun du'a goggoga waan silaa gaarii rabbiin uume kana ija keessaa santu baqachuudha ni badachuudha iji kun bari ija kana qofaa miti ija duubatti waa agartu jira ija keessaa santu baqa jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala walaakin ta'amal quluubu allatii fi suduur qalbii keessaatu jaamaa jee ka qalbii keessaa baqa sana jechuudha wannamma namni zikirii dhabe keessatti du'ee zikiriin bakka zikirii jibbisiisee waan rabbi zakkaruu jibbisiisee waan gaarii dhaggeeffachuu wanni nama jibbuun maaliif qalbii keessatti du'ee jira jechuudha dhukkubsatee jira maaliif yeroo qaamni kee kun dhukkubu warra yeroo ma dhukkubaa qabdu laydaan sitti jiru arraba kee kanarratti baroguu nyaata feete waan sila haalaan minyaa ollee yoo fuutee afaan kaatte ni hadhaawa maaliif hadhaawa jennaan qaama kee dhukkuba qabachuudha maaliif wanni sun nyaanni sun nyaatuma bareedaadha wanni inni hadheesse maaliif qaama dhukkubsate akkasumatti qalbiin gaafa dhukkubsatte namni zikirii dadhabachuudha bakka masjida rabbii dhaquu dadhaba bakka silaa muhaadaraa taa'ee dhaggeeffachuu dadhaba waan khayrii taa'ee dhaggeeffachuu dadhaba maaliif qalbiin dhukkubsate jechuudha gaafa qalbiin dhukkubsatte akkas ta'a ilmi namaa maaliif qalbiin zikirii dhabde zikirii rabbii irraa fagaatte akkas taate jechuudha kanammoo dawaan isaa maali
rabbi zakkaruu, rabbi yaadachuu, gara rabbiitti deebuu, rabbi ofii kadhachuudhaan zikirii rabbiitiin dhukkuba qalbii kan ofirraa haqan jechuudha. Warra qalbiinsaa zikirii kanaan dhiqamtee qulqullooftee rabbi isaa yaadatee rabbiin isa yaadatee sawaaba gurguddaa rabbiin zikirii irratti namaaf kennu sana argate rabbiin haa godhu. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.